jirtu hunduma keessan bakka gartuu ayyee nagaan jiraadha bakka tokkotti walmoo goonetu gartuu footoo wayii waliin ka'uu dandeenya egaa hunduma keessanii harka isin qabee isin ammadda isin fedha kooti aga kanatti immoo yoo aga danda'ametti goona yoo jaarsoleen isin maqaa keessanii nan dubbisa isin hin jaalladhaa akkam naa jirtu biiti keessan biyyi irraa dhuftan nagaa kennitaniitu naannoo keessaniif biyya keessaniif eeyyee egaa wanni hagammaatti jiru wanna nama gammachiisuudha. Ifam obbo Baqqaleen yeroo ammaa kana keessa qaamatu gadi ba'e malee yaanni hidhaa jira. Yaanni hidhaa jira malee gaafa galma ga'e ba'e jenna malee yaada hidhaa jiru kana namuu wal hubata jedhee yaada. Obbo Baqqaleen adhaamiti durillee waan isaanii dhiyaataa ture xiqqoo ijoollummaadhuma wajjin waan ta'e nan beeka achirratti hundaa'ee waan waggaa 20 dura waan jedhe wahii ammas yaadachiisuu barbaada. Qananii cubbuu jalan daddabuu biyyaaf biyyee ta'u maqaan koo waara ulfinaan galmaa'ee seenaan koollee tura. Uffadhee bobbaheen galu taayitaatii hottaan kajeelu qananii quufa qochuma hidhamaa du'aa saamama aanaan jibbamaa sammuun koomama muramuu mormaa yoomin ayyamaa biyyaafin dhimmaa sabaafin falmaa kanaaf itti asee galatooma. Eenyutti dhiphannaan eenyu bal'ifata eenyu gogaa nyaannaan eenyu laaffifata eenyu qullaa deemnaan eenyutu uffata seera lafa kaa'uun beekaa bira kaa'uun seera na buluu fi seera na bulchuu fi taayitaaf guddinaan wala rakkisuu fi moo tokko ibidda ta'e tokko haa baquu fi kuni gaafiidha sadan kuni galatoomaa kaamil shamsuu jecha lamatti naaf dabaltu. كان أستاذك galatooma wanti bakka kana dhaabbachuu barbaadee fi yaadaan qofaatu hin ta'in qaamaanis bira dhaabbachuu koo agarsiisuudhaaf.